haati Faaxee haadha kiyyaa amma erga nagattee baddee waggaa 12 beektu. Haadha Faaxeen mucaa amma kanaan gaattee kaatee nu dhossite. Wallee kan gubatee beeka gubaa jaalalaa jettu sun teetiimi. Wallaahi wabillahi nam takka jecha tokko keessaan qabu jaaladhe boonsuu sirraa miidhame. Dachaas maaliif sirba jalaa haate? Sabriinaadha jedhee sobnaan haadha manaaf ilmoo qabdaa nu dhossite malee jedhaa jiru. Bakka itti deebina tatanaa hin qabu jeenni. Ibsishaan makiidhaan yoo maaluu dhufe viidiyoon durii viidiyoon maali yoo dhufe iyyuu anaaf si wanti tokko addaan hin baasu. Mukaan viidiyoo feekii akkanaa kanaan naaf si hojjaan baasu miti. Viidiyoo haga isaan beekamu viidiyoo dhugaa yoo kan dhufee asirratti miidiyaa karaa tolfamsi oofan ta'e iyyuu naaf si akka hojjaan hin baane beekuu qaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kafuun hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam akkamnaaf jirtu. Deebi'een dhufe ani kinoorii qashtii qimamiin keessan ini deebi'een jira. Har'a sigaa viidiyoo bobbaarsoo bashannansiisoo hedduu kana kolfaan jiru jedhaa jirtu. Har'a gaa viidiyoo fataa zanaa nama godhanu kan irratti dubbanu kan nama boosisu jira sinii galee sooftii of bira kaawwadhaatii hin boossu. Kana malee immoo subscribe 29,450 seennee jira. Nama meeqa tafee? Nama 550. Har'a viidiyoo kanaan galchuun qabnu amma. Viidiyoo kanaan naa liqeessaati subscribe. Gaafan 30 gale achumaan fudhattu naa liqeessaa namni 550 jechaadha. Naa liqeessaa. Yoo kolfitan immoo liqee miti laa. Yoo kolfitan liqee miti. Liqee miti. Viidiyoo kanas akka namoota baay'ee bira ga'uuf like gochuun dagatinaa. Hamma xumuraatti waliin turraa gara viidiyoo. Lubbuu koo naan fuutu moo si fuudhuu sin jaalladhe. Na fuudhi. Na fuudhi. Haapoo. Ay mujii. Na fuudhi buumaa sila soo fuudhaan jiru. Maa sila soo fuudhaan jiru wafti keenya. Na fuudhi gaafa barbaadde bakkee buli gadi bainaan jettaa jiru abbaa isaati. Oo gaafa feetteti booda galii rafeessa gaafa barbaaddeeti immoo qodaa kana miicceetta gaafa barbaaddeeti immoo akkanatti si godhee akkana godhi jetta abbaa sana fuudhi. Waan akkoo qaba gaafa dandeenya bullee gaafa dhaqanne bakkee bulla. Gachoo waanan eerumusitti fakkaadha yeroo gajjira laaltu waan. Dhuguma asii dubartoonni kun nu fuudhan jechaadha. Sila guyyaa tokko ala bulaa guyyaa tokko sa'a 8 fa'itti kan ilbaan hin jetti faan duuneerra sila du'uudhuma mujeen kun yaadeera garuu ani yaadne takkaa takkitti. Afaan kun yoo duwwaa taa'ee haasa'e haraama rabbitti nama himateedhani gaawaadhuma kanatti dhugaa bunuma rabii kanatti dhugaa tamirumatti nyaataatii jee hadha waa'ee masaanuu dubbachuu dhufne. Dubartiin tokko narratti hin fuudhuu jetti. Abbaa manaa kootiiti jette. Na dhagaye. Abbaa manaa keetii yoo ni 4 guuttatee raate dhugaadha abbaa manaa kootii jechuun dandeessa. Tokkoon keetiin immoo ana qofaa irratti fuudha. Lubbuu keessa haa fuudhu. Rabbitu 4 fuudhaa jedheen. Warri dhiiraa jechuudha guutuun keessan 4 fuudha. Abbaan masaanuun barbaadu jedhe fedhu barrii kallaatiin fedhu barrii birootiin. Maasalaama hakutu jechuudha. Yoo inni kute kan biraa dhufa. Na dhageessaniitu ijoollee shamarranii. Baan manaa keessanii ganaa 3 sinirratti fuudha. Mataadhaaf garaa keessan hidhadhaati gadi ta'a jechuudha. Rabbiin dhiirtii tokko kan nama 4 jedhe. Dhiirtii tokko kan dubartii 4 jedhe. Malee isin qofaa miti jaarsa koo jedhee agritta. Mucattiin kun dhiira warra qabu jaallachuun dhabdu mucattiin kun. Kanaaf akkas jedhaatu yookaan immoo isin akkasiin sobdiin. Hin sobdiin gaafa dhattee naaffaan si jabduu isin akka kanaa namarratti hin dhiiftu iyyuu isin akka hin sobdiin. Gaafa TikTokii bahamee dubbatama malee abbaan manaa si hawwanaa wajjin gubataara. Suuraa intala tanaa namni hin beekne hin jiru. Namni hashaafa bitate Itoophiyaatti hashaafa harkaa xiqqaasa namni bitate ha bilbila keessaa dhabee hin jiru suuraa tana. Bulotoota kana walii dabarsineeti fuula bilbila xiqqaasanii fa'aa godhannee yaanaan. Gaafa yaman jiru takkaas. Profile immoo godhanneeti qaadhimaatee nyafaa waliin jennaa hin beeka fa'aa nama hin beeka jee kakatee hin beeka ganta keenya intala adeera kiyyaati jee wallaa
amma sakkin hunjaan jaalannee gammadaa kan hunjaani ammasis koompitara kan hunjaan koompitara gartee bilbila Itoophiyaa hoggaa fakkeenya bilbilli kan cufaa jiru iqirtaa jiru tokko koompitara baay'ee Itoophiyaa irra baay'ee kan maayana haasa'u dhalaadha sanfan hunjaani wallaa waan nu godhamu namni hundini beeka jee yaadamni bilbila Itoophiyaa rakkatti mucattiin kun anas nama natti agarsiisen qaba yeroo tokkos akkas irratti qoosnee turre mucattii kana beettuma nama natti agarsiise beeka nama natti agarsiisan yaadadhaan jaalallee koo argitee naan jedhe jechuun gaansa biyyiidha inni reef bilbila sii bicoo qabate waliin beeknu yoo viidiyoo koo ilaalaa jiraatte. Ollaa keenya Keeniyaatti sibiilli gubaa ta'e kiloogiraama 500 ulfaatu akkasumas ammoo geengoon isaa meetira 2 fi saantimeetira 50 ta'e samii dhaabuun dhaga'ame. Sibiilli gubaan samii dhaabuu kun mandaraa Muhukkuu jedhamtu keessatti yoo ta'u ejensiin ispeesii Keeniyaa sibiilli kun tarii rokkeettotarraa caccabee bu'uu danda'a tilmaama jedhus kaa'eera. Yeroo adda addaatti rokkeettonni caccabaan isaanii gara baharaatti kan darbaman yoo ta'u darbee sammoo lafarrattis bu'uu akka danda'an tilmaama isaas kaa'eera. Haa ta'utii garuu ejensiin ispeesii Keeniyaa haga ammaatti qorannoo akka gaggeessaa jiru ibsee jira. Sichi tokkoon keenya bubuunafu akkasiin itti fufnaan nu dhumaara. Egaa sammuna kana immoo waa'ee dachaas dhageessanii tole yaada. Dachaas Sabriina jaallatee sirbeerra jedhaa ture. Sirbi sun immoo kan dachaasii miti jedhanii qaallicha wayii gadi baasanii jiru. Qaallichi sunis sirbi sun kiyyaa kan dachaasii miti dhufee narraa dhaggeeffataa ture jedhanii iji isaanii kun hin argu natti fakkaata. Innaa kanaa wal qabatee immoo dachaasiin atiin sobdaa ilmooyyuu qabdaa waan baay'ee jiranii meemisa kan waliin laallu ta'a. Wallee kan gubatee beeka gubaa jaalalaa jettu sun teetiimi. Wallaahi wabillaahi nam takka jecha tokko keessaan qabu jechi inni keessaa qabu boontuu bakka nangeessan sabrii je'eetti galfate malee jechi inni keessa sabriina haja'u qofa malee abadan jecha tokko nam tokko keessaan qabu an dachaaf sifis histiin qabu. Okay. Ilma Oromooti guddina isaatis nin fedha garuu odoo waan takka naa kenni je'een an gaafatin fuudhee ittiin sirbuu isaa na aarsa ammallee immoo ittiinis baga sirbe haa jennu maana sirbi kun kiyya jee akka ifi burqisiisetti dubbachuu isaatu na aarseen sirbi kun kabaase anaa miti. Abaluu jee maqaa kiyya sammaa awwaale odoon hin du'in. Haya sangubbaan dhaggeeffadhaa jira kan Naasir wallisaa turaadha sangubbaan nama qaroodha beeyyiidha. Namni kuni nama gargaaramuu qabu nama isuma kanaa jajjabeessuu qabu nu keessaa isa tokko artistii turaadha jabaadha haa ta'u. Wallee tana akkamitti sirraa dhaggeeffatee dandeen haajee isin jeeti moo akkamitti qabachuu dandeen? Yeroo hedduu deddeebi'ee mee walleen sunnatti toltiinaa ji'inaan ja'a an fuudhee deemanitti yaanne. Maybe. Yeroo hedduu moobaayilaan. Ani gaa ijaan hin argu inni riikardii godhachuus danda'a. Maaltiin beek garuu immoo riikardii godhate je'eetiin yaada akka nama tokkootti. Okay, mee wallee san jee faana dhaggeeffatanii akkam turte? Koi ibsa. Jaaladhee boontuu sirra dhaggeeffadha. Jaaladhee boontuu sirra miidhame garbaa jaalalaa seenee keessa lime wayyaa danna goote wayiin si hime jiruu namarraa bahee awwaalame. Kan gubatee beekaa. Ana gubaa jaalalaa. Ala gubaa jaalalaa. Dachaas egaa akkuma kana. Godhatee jira afaan isaanii irraa dhugaadha. Dachaas akkas godhuun qabu ture garuu kanaan wal qabanii jechuun egaa jaalalli immoo nama sobsiifti miti egaa. Sabriina jaallateef akkas godhe miti. Dhiisaa kaa mucaa dhiisaa kaa.
amma akkoo yeroo baay'ee maa inni beektu viidiyoo kaleessaa irratti isinitti himeen ture namoonni baay'een yeroo fakkeenyaaf yeroo isin miidiyaa irra baatanii beekamtii wayii argachuu jettanii yookaan immoo milkii wayii isinitti dhufaa jiraatte namni kun nama riimiksisii goonaa nama ispoonsara baay'ee argateedha dachaas nama beekamtii baay'ee argateedha ergan akkas ta'ee na fidanii hisdii akkasitti godhuun baay'ee isa namatti hin tolu akkuma dheengaddaa argitan makiin ergasii waan laayivii si dabarsite durii maal godhanii alasiin ibsishaadha waliin haasa'uu jalqabdu waan dur dabarsite waan haarii fidanii lafa naqanii isii addaan baasuudhaaf jechaadha hedduu cinqamaa turanii akkas gochuun qaban turanii innaa isaan wal qabates viidiyoon tokko jira isas waliin laallaa meemii waa'ee dachaas immoo ilmoo qabdeedha gaayyaa ilmoo qabdeedha raniin meemii waliin laal ilmoo ta'etti booni dhalaa biraa jaarachuullee yoo ati na dhalteen beeku waan dalle kana dura yoo ati na dhalteen beeku malee dalle kana dura jaartii fi ilmoo ni qabda moo qabdu qoy zamaanu ati amma rabshaa kanaa miti waan tana lamee maaddan baan qabu gaafatu gamarri kuuqa ibsaa gaafii dhaabar ibsaa waan jira maa sottan ni qabda moo qabdu hin qabu hin qaadina nafu moo qabu naa qabadhaatan bakka itti deebina tatanaa hin qabu jeenni itti deebina tabiraa Sasenya dhaggeeffadhaa yaa aboonas raa gursum jaartiinis ni jirti ilmoonis ni jirti okay wardaa keenya mee dhaabbadhaa waa tokko obsaa mee akkam goona ni beeytanii yaa zamanoo keenya mucaan amma dachaas keenya kuni xiqqashoo miira keessallee jira rifaatuun sitti jirti waan takkaa dubbannu la dachaas ati obboleessa keenya obsi dachaas Nasirulleen keenya obse obboleessa koo waan tokkoon sitti hima boruu ammas jaartii teetii fi ilmoo meetiyaa kanarratti da'ummannini yoo qabaatte jaartii fi Mato lammaffaa moo dhaluu wayii balaadha geenye sagantaa dhuu jaalala isaati aboolaan dachaas nama qarqara bala miksi saka wacina oy dachaas sirbee dachaas callisi waa'ee beekamtiin dhabu dhageessan kanuti fide waa'ee jaallatanii sirbuun danda'a ni sirbitaa callisi zamaano atis callisi zamaano waan biraa nuti hin kaasina nama qaru dhabeeyyii nama ijaan hin agarre narraa bareeffatee fi waraabbatee addan beekne bira dhaqanii sirba tokko jalaa fuudhanii sirba kun kiyyajanii isa san ukkaamsu jechuun nama ifiifuu ijaan hin garre sagalee isaa dhabuun arda haqa isaa kanaa bee waa'ee isarratti fokkos goonee dhimma kanarratti odoo isa haa gargaarru waa'ee dachaasiif wanni walitti gabbaan akkasii jira. ofii keessaniyyuu oromoon kun hundinuu gudii qabasanii galee dachaasin akkasitti arrabsanii waan arge jechuun bareedduu miti maal inni beektu san maaliif wal sobnaa jaallatee gaayyaa jaalaluma isa jaallatee isa akka sobuu miti waa meeqa wal sobaa jirama atu dur ilmoo kan biraarraa qabu hin qabu waa tokko durbuma argeen beeku jedhee kan wal sobee kan wal teerume kan wal fuudhee wal teerumee jiru meeqa jirama maaliif wal sobnaa xiqqoo gadi buustee ilaaltii jedhee sirba sirbeen jira jedhe tokkoffaa maanguddoon kun hin sirbu jedhee yaadu lammaffaa immoo jaldhaqee jalaa fudhatee sirbuun saayyuu waan tokkoon jedha ana akka kootti dachaasiin irraa bu'aa dachaasirraa irraa bu'aa isiniin jechuun barbaada mucaa dhafaate warahmatullahi wabarakatuh ani nagaa jira maal sitan akkuma suuraa dhafaate kana asirratti argaa jirtan haati faatee haadha kiyyaa amma erga nagattee baddee waggaa 12 beektu waggaa 12 wanna ta'eef ani baay'ee guddadhee jira guddina kiyyallee ilaalteen irraanfachuu dandeessi bilis amma dandeessan shiritti naaf godha isii bira akka ga'uu barbaadanii mucaa isii dhufee jira isiin irraanfachuu dandeessi garuu waggaa 12 wanna ta'eef ani isii yaadadhaanii jira ani waggaa kana hunda maaliif nagattee namni maaliif nagattee badde siin jedhu rakkinni jira gaar rakkatteetu nagachuu dandeessi waggaa kana hunda maaliif ilmoo qabattee illee wanna isiin haasa'u diddeef hin beeku yaanni nan du'eetti fakkaatee hin beeku ani amma lubbuudhaan jira ani amma si baree jira please share itti naaf godha haadha faatee ati haadha kiyyaa baay'ee si jaalladha ani amma kana hunda maa nagattee dheesillee hin mufachiisu ani suma argachuu fedha bakka haadha kiyyaan si jaalladha baay'ee tokko keessaan dubbisi please share itti naaf godha mucaa haadha faatee mucaa amma kanaan ga'attee nu dhussite bareedduudha isinii galee qaqqabsiisaa fi
Viidiyoon kun haadha faaxeetii qaqqabu qaba. Mucaan si argamee jira. Wannan sitti barbaade yaa'u ajanda amma deemaa jiru kanarraa si galee waan tokko haasa'uu billee hin barbaanne garuu dammoo uummanni illee beekuu qaba jedhee galee. Nu madaalettiin yaadda? In madaalu immoo baruu qaban jedhee teenyummaa jedhu. Yoo waan ati jette hundi hin ta'a. Wanni isin hin jedhu wanni ati illee caqasuu barbaadu uummata kanaallee jechuu barbaade maal si fakkaata? Xiqqeessuudhaaf yookiin akka nu hojjaan baanuuf waa hedduu goggola namni miidiyaa kana gubbarratti akka argaa jiru si galee waa hedduus waan ati hin godhin waan isin madaalle maqaa kee balleessuuf si xureessuuf waa hedduu godhaa jiran waan akka viidiyoo fa'aa zaman ammaa kanaan miidiyaa gubbarraa buusanii googilii gubbarraa buusanii isaan fa'aa akka jedhanii maal jedhanii ol gadoofan jaarraa kana keessa eessaa akka dhufe viidiyoon sunniin zeeroo soyixee argachuu dandeettu keessatti waan akkasii fidanii uummata kanaan muurii qabatudha yookiin dammoo hamilee keessa cabsuu barbaadan jira si galee innaa dammoo waan isaa irraa waan sitti huu barbaadu jira maal si fakkaata makuush inkaan viidiyoo feekii akkanaa kanaan naafsi hojjaan baasuu miti waan ati beekuu qabu hamileen kan cabuu miti viidiyoo haga isaan beekamu viidiyoo dhugaayyuu yoo dhufee asirratti miidiyaa kanarratti ol galchi oofan ta'eyyuu naafsi akka hojjaan hin baane beekuu qaba galee innaa wanti xiqqoo tanaafi miti saniifiyyuu mataan kan kee yoomiyyuu abbaa feete jalatti akka mataa gadi hin qaban waan godhuu barbaaddu godhi nam tokkos akkas hin dirqisiisne illee kan kenne galee akka feete ta'e saba keetii waan barbaadde ta'e sagalee ta'e waan yaaddu kamu godhiif garuu ammoo waan ati hin barbaanneef godhi jedhanii ebeluun tokkocha akkas hin dirqisiif godhuus akka hin qabne sitti himu galee ummanni kun si jaalata sabni kun si jaalata waan badaallee qara sirratti dagaare si galee garuu ammoo fakkeessaadhaan wanti xiqqoo akkanaa kanaan hamilee si cabsuudhaaf naamin akkas si goona miidiyaa kanarraa si balleessina maali mana si galchina jedhanii haasa'an kana jechuudha dhugaasitti himaa takka irraan kaatiin gurrallee ittiin qabin. Duuba dhiis waan ati jabbuu taatee har'a masirraa qaaqan malee silaa atiin jajjaba nama jaban ta'ini namni. Isinatti hin dawwalina kana manna dawwalaa dhiifama. Waan siin jedhu silaa karra dhuguma sitti himaa jajjaban ta'ee nama jajjaba hin ta'iniiti yookiin ummanni jaalala ummanni kun sii qabu sihaanii hinaaffa waan akkanaa godhuu danda'a. Si galee silaa har'a ati nama san hin ta'ini namni kun ol ka'ee akkanatti waan ati hin godhiniin maqaa si xureessuuf waan tokko godhuudhaaf hin yaalu ture. Kanaafuu makuush ati yoomiyyuu hamileen siraan hin cabin. Okay? Miknyaatuma dhibbaan dhibbatti si aman waan badaas akka ati hin godhu. Hedduulee ittiin si godhaa akkas ta'uu qabda jedhee yaada. Abbaa feete qarqara abbaa feete dhiisa. Namni kamuu jiruu teetira murteessuu hin danda'u. Abbaan fedhe si galee Oromoos waan keessaa dhalatteef dhiiga kee waan ta'eef jaalattee itti amantee goota. Kana beekuu qaba si galee uummanni kun. Annaa makuush hamileen sirraa yoomiyyuu wannan jirin sin jira shi afir sa'a kamitti yuwa waliin jira si duuba jira mana moonna sitta kan daga hamne sin jechuu barbaada akkasi beekuu qaba manni kun illee wallahi jecha si qabu wallahi dhugaa manni Oromoo kabajaa guddaa qaba. Egaa akkuma dhageessan ibsishaan makiidhaan yoo gaayaa viidiyoo waan hin taane miti viidiyoo dhugaayyuu of natti fidan anaaf si addan baanuuf jedhee murteessee jira warri adda baasuuf fiigaa turtan egaa
isinitti citee jira. Egaa viidiyoon irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Yaada keessan koomentii jala nuuf kaa'uun dagatinaa. Isinitti toleera, isin bohaarsee, isin gammachiiseera, isin kolfisiiseera yaada. Yoo isin kolfisiise immoo subscribe koo liqii miti. Hamma viidiyoo kabiraatii wal cidee nuti Orooshaw. Bye.